Kabajamtoota daawwattoota Guutuu Miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Kun egaa keessummaa beellama sanbataa keenya guyyaa har'aati. Keessummaa keenya har'aatiin egaa nama jabaa barsiisummaadhaan eebbifame yuunivarsiitii Jimmaarraa barsiisuma afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootiin eebbifame. Achi akka dhufeen yeroo dheeraadhaaf naannoo waggaa 15 yooniif barsiisummaadhaan mana barumsa sadarkaa lammaffaa Yerxeen jedhamu barsiisaan ture. Jaalala lakkoo akkasuma diraamaa kiyyoo daran jaallattan qindeessuuf haala miidhagaan akka isin baratuuf nama gumaacha guddaa hojjetaatii turedha. Tariitii kitaaba Yuukaaniin jedhu tokko gubbaa irratti waan baay'ee dubbisaa ture. Wanta aamilee namatti horu jechaadha. Baay'ee konkolaataa gurgureeti baay'ee waan hojii jaalala lakkoo kan hin jalqabe jechuun akka yaadallee ta'uu baatu yeroo baay'ee waanumaati hojjettu baay'ee waan vaaliyuu iddoo ati ofii kennite namni biraallee kasii kennu. Hojii fiilmii fi diraamaa akkasuma gama aartii Oromoon jiru kana gama industiriitti guddisuudhaaf maaltu hanqata jettee yaadda? Maaltu immoo godhamuu qaba jettee yaadda akka dhuunfaatti? Barreessaan tokko addunyaa mataa isaa uuma miti. Addunyaa san keessatti nama barbaade dureessa godha, nama barbaade hiyyeessa godha, kan barbaade walajjeessa, kan barbaade immoo walitti firoomsa jechuun abbaa uumaa wannoo saniiti, uumaa addunyaa saniiti jedhee yaada. Waan diraamaa kiyyoo caaluun dhufaa jira waan nan jettee na abdachiisteef kanneen daawwatan illee abdii guddaa irratti gataa jiru illee nan dadha. Warri diraamaa afaan Oromoo irratti bobba'an fiilmii Oromoo namoonni hojjetan kwaalitii irratti fokas godhanii hojjechuu qabu, dorgomaa ta'uu qabu jedhee yaada. Dhaabbileen qaamni dhimmi kun ilaalu martu dhimma dhuunfaa akka hin taane dhimmi aartii fi dhimmi miidiyaa